Niitoorkii waa'ee faana raacafuu deemanii isinitti haa ta'u. Deebisaan qabdu gaafii teenyaaf. Amma 500 sana argattee waan firraa darbitu. Dursumboo Amma sana argattee. Nama kana yoo tamutti rakkabe. Dhaggeeffadha. Namnummaan tokkochaan keessan deemtanii warri bakka hin taane zinaa daleedanii warri waan hin taane daleedan guutuun keessan kallattii kanaan dhuftan taanaan arafaat irraa fakkeenya fudhachuu qaba baay'ee. Dubartiin fayyaa qabdu deemtee dalagachuu dandeessu cabsitee beestii nyaata jiraachuu dandeessu asirra deemtee zinaan gara guutame bayaan yoo danda'ame. Doktor Khayriyaa moo Mariyamaan jettan san biloo gootee biyya takka isin galchitu isin wajjin dhaabbadhaa isin wajjin jira. Ammoo Doktor Mariyamaan san as jala jirti gaafa sanis nuutu wabii bahee yoo san wanni godhee amma dhuftee kaansileeshinii kan nitee fi biloo gootee adeemtu. Doktor Mariyamaan as jala jirtee bilookin godhette ijjatee dura taagootu ol ga'e kottu Doktor Mariyamaa. mee booga dhaabbadhaa nama guddaa isin keessa jira maal ijoolleen maa wajjisa? Anaatoof beeka jedhee bara namataa kiyya jira. Anaatoof beeka malee qaama keessin hin beekan. Okay, Arafaat dhagee. Sagaleen teetilleen as keessa jirti. Sagaleen tamiyyoo qofaa miti. Maal jettanii beektaati? Sababaa kiyyaan namni waliin bu'uu hin fedhu jette as keessa sagaleen tee. Dhageeffadhu wallaahi jaalibsaa eenyuyyuu jechuudha. Ajandaa fi beekumtii barbaada. Ani waan takkaas na godhuu hin danda'u waan rabbiin nan godhe jechuudha. Ani amma ammaa tana bahaara jira. Waan rabbiin nan godhe ilmi namaa nan godhu. Waan barbaadan asoo dadda. Sagalee isiin amma birrii harkaan qabu maarra jettee olii qaban taana irraa quban qabu. Ammaa fuuzetti mee maafuuza ani kutaa fi kutaan akka lubbuun hin barbaadu. Jireenyi kiyyoon abbate jireenya namaa balleessuu hin barbaadu of ajjeesuu barbaada. Wanni an jedhe kan karraa quba qabullee hin beeku. Sagalee tan namni bayyaan ishee godhallee maafuuza. Awwaalli takka wanni ilmi namaa nan godhu. Arafaat wanni sababaa kee kutaa fi kutaa waliin bu'uun maali? Sababni maali? Maal balleessite achi jirtu taate? Maal gooteeti kutaa fi kutaa waliin bu'uun fedhu jette? Sababni maali? Maali sababni? Sababni kutaa fi kutaa waliin bu'uun hin fedhu wanni jedheef wanni akkas raa jedhe fakkeenyaaf fanfatee abira jiraachaa jira miti. Qara jechuudha. Qara fatee abira jiraa miti. Sanumaaf yoo amma mana isiititti akkas godhe silaafum jedhee san hin jiranne lubbuun tiyyanna dabartee fatii uummatana namni gaafachuu danda'a. Saniifin akkas jedhe malee waan biraati miti. Amma ammaa tana jechuudha namayyuu haa dubbatu saadhiisu san amma ammaa tana bakkee jira. Bakkaan buruun ichi deemessa godhaa isinitti haa tolu feetanaasaa feetanniisaa. Baara riqisaa. Okay. Ati ammaa'u samara taatee dhalaa taatee ala buluu jirtaa jechuudha. Jaalibsa ammallee bakka takka nu deebi ilaal jaalibsa Doktor Ibnaan ol deebitu. Arafaat Doktor Ibnaan mana hakimaas geessitee ulfaa siin jaammoo siin hin jenne Doktor Ibnaan geessichaa jirti bara. Hakimaan geessine jettee udis. Ati amma fakkeenyaaf dhalaadha shamara. Bakkee bulaa jirtaati ala bulaa jirtaati. Arafaat. Anggodaanaan jiraatiin jettee erboo. Aboo Isaa kaamasi tawaachoo bakka. Isaa mee jaalala. An ulfaa miti as jettee waan gootee ችግር የለውም. Bashana sana nuuni ergaaf rakkoon qabu amma laal waan jiru ni beektaa jaalibsaa kiyya amma wanni itti naa hubachuu qabdu. Ani amma bikiin qulqulleeffachuu barbaadu. Doktor Ammanaa geesse. Milyoon reefu kaansilii godhaa jette laalla. Milyoon reefu kaansileeshiniin kannaafi jette. Maariyaam. Eegasii waan akka hojjette. Eegasii waan akka goote. Kaansileeshiniin kannaafi jette Maariyamaan reefu dhaggeeffatu. Milyoon kun kafiilummaa kiyya jala jirti. Iffannisuu takkaa ifajjeesuu hojjettu kuni. Ani boodanaa itti gaafatama. Anaa itti qabama. Kaansileeshiniin kannaafi jette. Aboo kaansileeshiniin kenniniifi lakkii obsii jenneen. Dheengaddalee nuutu kaansileeshinii san firra dhiisii jeen. Erga miciyyoon kun amma bakkee bahaa jiraatti. Bakkee jiraatti. Dubaay bakki tun. Ijaazaa buute moo wanni isin baara gubbaa daleetu miciyyoon tun dhalaadha. Ijaazaa buutee mana bashannanaa namni takka diyaasbooraa wayiitti dhufee fi achi hojii jirti moo. Maal nyaattee maal dhuydeeti baara gubbaa bulaa jiraatti. Takka dhaggeeffadha. Lammaffaan isiinuu shamara isiinuu dhala. Baangaalii, Paakistaanii, Hindii waan adda addaati chibbu'a. Miciyyoon tanaa lafa jirtu yoo namni harkee dhufeetti guuti tamiraatu ulfooyti ammas. Ulfa meeqa walitti qabatu jirti. Lammaffaa milyoon sadaffaa milyoon tun boode fajjeesuun ooltu. Amma sa'aatii Ulfa biraa miila fuuti moomota fuuti. waan arafaatiin laatamaa midhage. Amma sa'aatii kana waan arafaatiin Haqqi Doktor Maryamii beefi bannaata tawaachoo. Okay, omsa niin bitadhaa. Waan Doktor amma miciyoo tanaa dhaamu. Arafaati. Ati kaansileeshinii nama Oromoo irra jirta. Kaansileeshinii miciyyoo dheengadda jala diidarri jirti. Maqaa isii miciyyoon kaansileeshinii siif kennuuf deemti. Dhayitee kaansileeshinii siif fudhattee gara biyyaa galtamoo.
nagaan kabajaan jaalalaan nama tokko bira takkaa fi mataa keetii mana kireeffattee jireenya kee jiraatta lamaan kana nuu dhaami filannoo keetii amma kun dhageesse laal Arafaat jaalibsaan wanni siin jee hanga waggaa lameen kee xumurtutti hanga achi booda yoo feete fiizaa kee gara wanta jijjiirrattutti nagayaan waan kanaaf qulqulleessite amma fakkeenyaaf akka jette Maariyamaan miciyyoon tun eegaas keessa ka ulfa fuutee ifiin ajjeesaa yookaan lubbuun if baasaa jechaa jiraattu taate yoo as keessatti of ajjeefte mootummaan ana gaafata ana jala jirti waan taateef kanaafi firraa hin kaansil godhaa jecha bilookuu qabdi sana bilookuu qabdi. Itti gaafatamni isiidha waan taateef itti gaafatama firraa buusu qabdi Dr. Maryamaan. Nama rabbi. Laala wanta akkasiin gaafa dhagayaan mana kanatti mirga guutuu qabna jaalibsaa yaada keenya sirriitti ibsachuudhaaf akka fedhii teenyatti. Mirga guutuu qabnaa jaasa dhaamaan. Eenyu si dhorke? Akka barbaadetti hin ibsadha immoo mirga kiyyaanii akka barbaadetti abbaa federa gadi dubbadhu ibsantu deeme yaada namuyi. Okay galatoom. Amma dhageeffadha ajandaa kana sammumaan itti dhufe waa'ee Arafaa kana itti deddeebi'ee jira. Arafaa tuni nu rabbashitee jirti miidiyaa kana gubbatti iyyuu. Rabshaan isii nurraa gadi galuu diddee jirti. Dubaay kana keessatti hin dalaytu miyyoo mana argee gurgurti. Hundi harmallaan Dubaay tuni irra baay'een isaanii warra garteetiin mana bunnaa bee dalagu. Na dhageeffadhu sirriitti sitti hima. Guutuun harmallaan Dubaay warra jaarsa qabu yoon ta'in alatti warra garteetiin rabbi sodaatuun alatti guutuun isii warra garteetiin mana sana hojjetu guutuun beekan sigalee warra Dubaay kana tokko kana. Inni lammaffaa isiin dalagachuullee takka irraa hajaan qabdu takka dalagattee isin beeytu. Dhugaa walitti himneeti hojii yaana yoo wajjin jiraanne hojii jiraan. Takka bakka dalagaa dheeyiteen beeytu dalagaan dalagattu asirra deemtee gisee feetes arsii faartee gisee feetee harargee faarsitee gisee feetee maal gootee waan hundi dalagaa turte isin hundi ni beeytan miidiyaa kanatti. Ajandaan isii fi miidiyaa kana gubbaa wanti nuti dadhabne isii fi maammoo bayaanii fi eenyu jettaniin garee maafiyaa takka jira amma garee maafiyaa yeroo mara ajandaan isii kun haari umatee nu dhufa miidiyaa kana gubbatti. You know, amma so deemtu amma ulfaan fiddanii jechuudha. Wanti tun akka isiin ol fooyitu duraanumaan beeka. Yaani namni aboo waa hedduu yoo dubbanne genne maaltu afaan nama jira dhiigee ilkaanii cinaa tuffanii cinaa liqimsan jettee Oromoon. Akka dubbanuu dhabne malee amma ulfa isii fiddanii asirratti haasa'u qaalitti tana biloo gootanii haadha abbaan qabdi maal abbaa isiitti biyya galchine hoo. Dhugaa jirtu walitti himna. Biyya galchanii gandii haadha abbaan isii hidhatee muka utubaa wanti waliin meetii deemu. Gizee namni dhugaa sookaa jedhu walaa maratanii waliin tokko qo'e. Biyya galchanii toomaa maal jedhanii muka gartee sibiila muka gartee lafa dhaanii horii lafa shikaalasan maa gantitti galchanii hidhanne biyyootan. Kaansileeshinii amma isin haasoftan kan biyyoo irraa hojjetu waaqasaman billaahi bayaan argeen argeessi wallaahi billaahi amma biloo kaagootu qaltisan. Dr. Mariyaama maal jettan biloo kee yaa cuftu. Wallaahi ammallee hojii keessatti Arafaat boruun dinaan dhufte yookaan wooma biraatiin dhufte isiin ajandaan isii ajanduma rakkoo takka hin qabdu namni qixa isii bal'oo keessa jiru jireenya kana gubbaa hin jiru namni siistama miidiyaa kana fitee arbooshiin isaa Oromoo kana nyaachuudhaaf saganteeffatee ija qaratee kana gabbee gaddee hoboo sinitti hima namni fayyaa jaan qabu arbooshiin isaa sumar namni haa gargaaruuf arrakkadhee fayyaa dhabee namni surree kaatee deemee dalagatee jiraate boo maal taasiftansa namni surree kaayatee dubartiin surree kaatee deemtee dalagatee jiraate. Dhugaa maaliif walitti himne isin asirra deemtee waggaa tokko oli asirra ajandaa isirraa iyyaa turre iyyine dadhabne you know soo kanaafi ajandaa isii kana amma qaaletti eenyu jettanii maqaan isii Dr. Mariyaam immoo maal himattan bilookii gootee biyya galchu wallaahi billaahi kan jiraan bilookii gootee takka garanummaa maali sinaa soitan kanaa achi wallaahi billaahi isin hin deeggaroon akka caalaatu wallaalummaa qiyya wajjin isin hin deeggaroon. Dhageeffadhu jaalibsaa jechuudha namayyuu waan barbaade haasa'u dabarana kan. Kau ni fitnah nafsi. Biyyatti nagalchaniif maal argatta obboleessa kiyya maal argatta? Argita misirrakkate. Mutrahat. Carraa kan keeni fudhattan oomishni naggeeffadhu. Ati Dubaay sin taatu. Osoo warra Dubaay taate dubartii jabduu osoo taate mudhii tan ta'e hidhatteeti liibii kan kee dabarsaa. Mudhii tan ta'e hidhattee gajjattee dalagattee ka dubartii mul'attee harkamuu qabda. Galgalaa ganama barreen gaddaa maali waan gara maallaqa sasii abbaa qabeenyaattis dawwallee waan siin godhinis hin qabnu miidiyaa kana gubbaa sagalee sii ta'us ta'e si arrabsuus ta'e wanti hundi sirrattee jira. Waata kan hubattu irraa nama baruu miti. Namni kuni gawwaadha gartee. Namni gawwaan kuni akka tokko sinigalee waan dunaa soinuu akka tokko maraattuudha. Sinigalee namni sammuu qabu osoo sammuu jijjiiramaa qabaate sinaaf saame. Namni sammuu jijjiiramaa qabu biyya namaa keessa dhuftee arrallee sadaqaa barbaaduun arrallees gubbatti fuula namaa dhaabbachuun gaarii miti baay'ee. Fuula namaa dhaabbachaa ooluudhaaf araan bulaa 500 maali kun soba yeroo dhugaa jirtu walitti himna. Achi deemee ammaan tana zinaan garatti si guutamee miti baga gara si guute nama gara guute san baay'ee weezuun harkee nama badhaasa fidaa asirratti leencatti buusee sin garsiisa asirratti gasa sana fidaa kun amma leenca buusee. Obsi. Maal si goote? Shamarru.
Mutra kadu Salma. Ati sakasiti fuyi. Harmalla deemtanii mazraa keessa zinaa daleeydan guutuu keessa qabee faan Eenyu harma eessaan na ta'e? Wagati buusi kaa yaalibsa nama kana yoo ta'u mutti rakkabe. Dhaggeeffadha. Namnummaan tokko chaan keessan deemtanii warri bakka hin taane zinaa daleeydanii warri waan hin taane daleeydan guutuun keessan kallattii kanaan dhuftan taanaan arafaat irraa fakkeenya fudhachuu qaba baay'ee. Dubartiin fayyaa qabdu deemtee dalagachuu dandeessu cabsitee beestii jiraachuu dandeessu asirra deemtee zinaan gara guutame bayaan yoo danda'ame danda'ame yoo danda'ame. Doktor Khayriyaa moo Mariyamaan jettan san biloo gootee biyya takka isin galchitu isin wajjin dhaabbadhaa isin wajjin jira. Ammoo Doktor Mariyamaan sana as jala jirti gaafa sanis nuutu wabii bayaan yoo san wanni godhee amma dhuftee kaansileeshinii kan ta'eef biloo gootee adeemtu. Doktor Mariyamaan as jala jirti biloo godhattee ijjatee dura taagootu ol galee kottu Doktor Mariyamaa. Mee booga dhaabbadhaa nama guddaa isin keessa jira maali ijoolleen maa wajjisa? Hai maali maa jarjartan? Yoo afaan itti beeytan isinummaan dubbadhaa wajjin kaarafaati wajji dubbadhaa nuu miti. Hai hafaameen jarjarina bismillahirrahmanirrahim shayxaana faraanaara dhuga aaruu saqa qabdanii baga aartanii itti lafaatanii muciyoo tana isin faayidee sofaanii dubbatu. Yookaan baagiraandi haa. Isii faayidii sufaan hedduu gootanii dhugaadhaa itti lafaatanii haqa irraa qabdanii obboleetii teessanii baga lolattanii. Lolachuun jirtan jennee isinirraa osneeti ammoo gudarsa waliin jennee tan isin qabneeti obsa. Awwa bayaan argee bayaan. Mucoo tana eegee isin akkana taate ati ijaan agartee ni jirtaa? Duraanis gaawa sumaatu quba qaba. Akka quban qaban. Quballee hin qabu quballee qabaachuun ta'uu waan akkana. Asmasai. Diddee. Ni un beeku isin. Ajee. Arafaat. Arafaatiin baat. Wayye. Wooma lamaa si gaafadhaan. Waan sibira jiraachuu fi bakka dura. Ayee urgii cufi xiqqeessi maama. Arafaat akkinjee. Ayee. Wanni namni laal waan biraa hunda dhiisu wanni namni sitti himuu jiru kuni. Cosiisi. Yana beeka akkaan fadhattiin jira. Amma ni dhaga'ama. Maammi obsi. Arafaat. Nagaa. Obboleettiti wanni laal ilmi namaa ni dogongoraa si qofaa miti namni hundinuu ni balleessa. Badiin si galuun isokkee ijoolleen tun obboleeyyan keeti. Jalqaba irraa ilaa hanga guyyaa har'aa kana laaceelloo sirraa qabaniif dhaabbatanii si dubbatan malee hammeenya isaan sirraa qabanii miti. Akkuma intala Oromoo takka akkuma intala gartee obboleettii isaanii takkatti si dubbachaa jiran. Atis miira keessaa ba'iiti. Tasgabbiidhaan rakkoo sirri jirtu tartiibaan nama kumaa afran si dhaggeeffatu kanarratti yaaduma tasgabbii deebisaa kan. Maaltu baara afaanis si galche rakkoon baara afaanis si galchite tun maali obboleettiti? Ani amma gaafiin kee gaafii bareedeedha jedhi bareeddu anamma jechuudha. Wallahi billahi waan baay'eellee taasifee waan baay'eellee arge jechuudha. Namni waan fedhe jechuu danda'a. Sii galaa miti waan fedhe isaa jiru waan fedhe isaa dhiisu. Anamma ammaan tanaa'u osoo nyaatiin osoo dhugiin guyyaa sadii bahaara jira bahaararra jira. Niitoorkii waa'ee faana raacafuu deemanii isinitti haa ta'u. Deebisaa hin qabdu jechuu gaafii teenyaaf. Amma 500 sana argatte waan firraa darbitu. Dursimboo. Amma sana argatte. Usa. Uslaataalee. Mee galatooma nu qofti mana keessa jirru dumaashota keenya nama lamaas gala jiranii illee usinii illee ni jirti. Imjoon deebisaan qabdu kotteeti yaada sii hundaas machuuf ajajaa jira.